Nagahee dursuun akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media cuunfaalee gabaasa arraan isinitti hima. Cuunfaalee kana isinitti himuudhaan kan isin wajjin turuu Anna Rastam Mahmad jalqaba irratti matootii gabaasa arraan isin dhageessisa. Muummichi Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad piroojeektii waggaatti gaazii uumamaa liitira miliyoona 100 fi miliyoona 11 oomishuu danda'u eebbise. Itoophiyaan humna elektirikii Keeniyaaf dhiyeessituun hanqina elektirikii Keeniyaa akka hin mudanne godhuu bira dabre waggaatti baasii elektirikaa doolaara miliyoona 10 Keeniyaaf akka qusatamu goote jechuudhaan gabaafame. Afiyaa'iin mana marii bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasaa Caafoon Itoophiyaan xiyyeeffannoo misooma namaaf kenniteen bu'uura badhaadhinaa gama hundaan kaa'isee jirti jahan. Kaayiroon wayita gamtaan Afrikaa ergama nagaa eegsisuuf loltoota gara Soomaaliyaa bobbaasuuf deemtutti Soomaaliyaa wajjin walitti dhufeenya waraanaa irratti mari'atte. Waraana Gaazaa dhaabsisuuf qaamoleen jaarsummaa jidduu deemaa turan garee humna waraanaa Hamas Gaazaa jiru qunnamaniis gaggeessan garichaa karoora nagaa Tiraamp dhiyeessee akka hin fudhanne beeksise. Kanneen matootii gabaasa keenya irraati amma immoo bal'ina isaattiin isin dabarsaa hanga xumura sagantichaatti naa waliin tura. Muummichi Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad piroojeektii waggaatti gaazii uumamaa liitira miliyoona 100 fi miliyoona 11 oomishuu danda'u eebbisiise. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad erga miidiyaa hawaasummaa isaatiin dabarsaniin naannoo Somaalee Kaalubitti piroojeektii gaazii uumamaa dhangala'aa Ogaadeen marsaa jalqabaa waggaatti gaazii liitira miliyoona 100 fi miliyoona 11 oomishuu danda'u eebbisiifnee jirra jahan. Bifuma wal fakkaatuun ijaarsa marsaa lammaffaa waggaatti gaazii liitira biliyoona 1.33 oomishuu danda'u eegalcheessuu siman. Oomisha gaazii uumamaa dhangala'aa dabree damee maddisiisa humnaanis dandeettii meegaawaatii 1000 qabaachuun gahee olaanaa qabaataas jahan. Piroojeektiin kun gaazii qofa kan oomishuu akka hin taane kan himan muummichi Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad galtee oomisha xaa'oof murteessaa ta'e dhiyeessuun tattaaffii walabummaa nyaata keenyaaf dhagaa golee ta'aa tajaajila jechuunis ibsan. Madda humnaa fi hojiilee kiriptoomaayingiif galteewwan barbaachisoo ta'an kan dhiyeessu ta'uu eeranii guyyaa har'aa naannoo Somaaleetti kan eegalee ijaarsi bu'uuraalee misoomaa wal qabatan waliin waliigala piroojeektoonni gurguddoon doolaara biliyoona 10 hordoffii barbaachisaniin xumurarra ni gaha jechuunis dubbatan. Kana malees kan eegallee xumuruuf yeroo hunda cichoominaan akkuma hojjanne xumuramanii tajaajilaaf kan gahan ta'us jechuun ibsan. Oduma walqabattuun jijjiiramni jijjigatti argame kutaalee baha biyyattiitiif abdii fi kaka'umsa olaanaadha jechuun muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad dubbatan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad naannoo Somaalee magaalaa Jijjigatti hojiilee misooma garaagaraa daawwatanii jiran. Dr. Abiy baatii muraasa dura Jijjiga daawwachuu kaasuun Jijjigaan yeroo ammaa isa durirraa daran adda ta'uu dubbatan. Magaalichatti daandiin keessaa kiiloomeetira 60, daandiin lafaa kiiloomeetira 10, daandiin baaskileetii kiiloomeetira 10 akkasumas manneen jireenyaa haaraan hedduun ijaaramuus beeksise. Kana malees bu'uuraaleen misoomaa fi tajaajilli misoomaa elektirikaa dachaan babal'achuu ibsan. Hojiin misooma kooriidarii lammiileef carraa hojii uumuun haala jireenya lammiilee fooyyessuun walqabatee jijjiiramni olaanaan argamuu dubbatan. Jijjiiramni magaalaa Jijjigaatti argame kutaalee baha biyyattiitiif abdii fi kaka'umsa olaanaa akka tahes dubbatanii jiran. Waggoottan 15 yookaan 20 itti aanan keessatti bakki jireenya hawaasaa harki caalu magaalaa ta'uun magaalaa miidheessuu fi ammayyeessuun murteessaa ta'us dubbatan. Magaalota ammayyaa dhalootaaf mijatanii fi madaalan uumuun biyya ijaarraa jirra jechuun erga dabarsaniin magaalota karooraan ijaaruun murteessaa ta'us hubachiisan. Kanaan dura magaalonni pilaaniin ijaaramuu dhabuun isaanii madda rakkoo ta'aa turuu kaasuun magaalummaan kan barbaachisu tajaajila ammayyaaf akka ta'e ibsan. Hojiileen magaalaa Jijjigaa, Hararii fi Dirree Dhawaa keessatti hojjetaman kan agarsiisan namoonni gara magaalaa tokkotti yaa'uu dhiisanii akkaataa aadaa fi teessuma lafa mataa isaanii tilmaama keessa galchuun amala magaalaa tokkoo keessatti walitti qabamuun hir'isuudha jechuunis himan. Itoophiyaan humna elektirikii Keeniyaaf dhiyeessuun hanqinni elektirikii Keeniyaa akka hin mudanne godhuu bira dabre waggaatti baasii elektirikaa doolaara miliyoona 10 Keeniyaaf akka qusatamu goote jechuudhaan gabaafame.
Itoophiyaan Keeniyaadhaaf waggaatti humna elektirikaa giigaawaat haawarii 1274.42 kan dhiyeessitu yoo ta'u, kunis humna elektirikaa Keeniyaan alaa galchitu keessaa harka 83 ta'uun ibsame. Kanaanis Keeniyaan hanqinni elektirikii akka hin mudanne shoora guddaa taphachuu fi Keeniyaa Kaapital FM'n gabaase. Kana malees Keeniyaan humna elektirikaa Itoophiyaa irraa argattuun baasii dabalataa doolaara Ameerikaa miliyoona 10 irraa ooluu kan eere gabaasichi. Kunis anniisaa ho'aa Keeniyaan biyya keessatti oomishtu caalaa daran baasii akka qusattu godhuu abbaa taayitaa to'annoo enerjii fi boba'aa biyyattii wabeeffachuun gabaase. Dhiyeessiin elektirikaa Keeniyaan Itoophiyaa irraa argattu kun biyyattii keessatti elektirikiin akka yeroo yeroon addaan hin cinne yookaan hin banne taasisuu gabaasichi ibse. Walumaa galatti humna ibsaa Keeniyaan biyyoota ollaa isii irraa galchitu kan bara dabreetiin wal cinaa qabame yoo ilaalamu dhibbantaa 27.8 dabaluunis himame. Kunis irra caalaa sagantaa dhiyeessii humna elektirikaa Itoophiyaa fi Keeniyaa jidduu diriireen ta'uu gabaasichi hubachiise. Hanga walakkaa bara 2025tti Keeniyaan humna elektirikaa giigaawaat haawarii 751.95 galchuun kunis giigaawaat haawarii 419.13 bara 2024 galchiteen wal bira qabnee yoo ilaallu dachaan dabaluusaa agarsiisa. Keeniyaan humna elektirikaa argachuuf biyyoota ollaa irratti hirkattummaan isii yeroo kamuu caalaa dabalaa dhufuu kan eere gabaasni Kaapital FM kun humni alaa galfattuu yeroo jalqabaaf dhibbantaa 10 caalee jiraachuus ifoomse. Itoophiyaatti aantee Ugaandaa irraa giigaawaat haawarii 225.64 akkasumas Taanzaaniyaa irraa giigaawaat haawarii 33.79 akka galfattu ibsame. Afiyaa'iin mana marii bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasaa Caafoon Itoophiyaan xiyyeeffannoo misooma namaaf kenniteen bu'uura badhaadhinaa gama hundaan kaa'isee jirti jahan. Foorameen misooma humna namaa Itoophiyaan 2025 walta'iinsa mootummaa Itoophiyaa fi baankii addunyaan qophaa'ee yaadannoo injifannoo Adawaatti gaggeeffamaa jira. Obbo Taaggasaa Caafoon wayitaa kana akka jahanitti guddinaa fi misooma gama maraa biyyaa itti fufsiisuuf misoomni namaa murteessaa ta'uu ibsan. Barnoota fayyaa naamusaa fi ogummaan badhaadhuun jijjiirama biyyoolessaaf bu'uura ta'uus dhaaman. Itoophiyaan waggoottan dabranii asitti dhaloota gahoome fayya qabeessaa fi dorgomaa ta'e ijaaruuf hojiileen misoomaa namaa hojjechaa jiraachuu kaasan. Barnoota sadarkaa idileen duraan irraa eegalee hanga sadarkaa olaanaatti barnoota qulqullina qabu babal'isuun daa'immanii fi dargaggoonni miliyoonatti lakkaa'aman barachaa jiraachuus dhaaman. Dhaabbileen leenjii fi ogummaas barattoota hedduu keessummeessaa jiraachuus dabarsan. Damee fayyaanis tajaajila gama maraa waliin gahuuf ekstenshinii fayyaa bu'aa qabeessa hojiirra oolchuuf milkaa'ina Afrikaaf fakkeenya ta'uu galmeessineerraa jahan. Tajaajila fayyaa bu'uuraa waliin gahuun du'aatii haadholii fi daa'immanii hir'isuun danda'amuu fi maatiiwwan miliyoonni hedduun tajaajila fayyaa guutuu ta'e argachaa jiraachuu ibsuu isaanii miidiyaaleen gabaasan. Gabaasa maddeen alaarraa arkanneen Kaayiroon wayitaa gamtaan Afrikaa ergama nagaa eegsisuuf loltoota gara Soomaaliyaatti bobbaasuuf deemutti Soomaaliyaa wajjin walitti dhufeenya waraanaa irratti mari'atte. Ministeeronni waraanaa kanneen tattaaffii karaalee tumsa waraanaa humnoota hidhattoota biyyoota lamaanii jidduu fi nageenyaa fi tasgabbii ardii Afrikaa keessatti taasifamu ittiin deeggaran qoratan jechuun humni waraanaa Masirii ibsa kanaan beeksise. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Soomaaliyaa gama isaaniitiin Masiriin nagaa uummata Afrikaa hundaaf tattaafataa akka jirtu kan galateeffate yoo ta'u, biyyoonni lamaan dhimmoota ijoo naannoo irratti yaada waloo akka qaban ibse. Tajaajilli oduu biyyoolessaa Soomaaliyaa akka gabaasetti ministeeronni kanneen tumsa waraanaa cimsuu fi tattaaffii nagayaa fi tasgabbii naannichaa keessatti taasifamu deeggaruu irratti kan mari'atan ta'uusaa ifoomse. Karoora dandeettii waraanaa guddisuu fi qindoomina humna waraanaa isaanii irratti leenjii meeshaalee fi loojistikii irratti guddisuuf karoorfame gamaggamuun nageenya naannoo fi tasgabbii Soomaaliyaa fi biyyoota ollaa jidduu jiru cimsuuf kan kaayyeeffate ta'uu ejensichi beeksisee jira. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Masirii biyyi isaanii tumsa waraana Soomaaliyaa waliin qabdu gadi fageessuuf qophii ta'uu isaanii irra deebi'anii mirkaneessan. Humnoonni Masirii ergama deeggarsa Soomaaliyaa gamtaa Afrikaa irratti hirmaatan yeroo dhiyootti gara Soomaaliyaatti akka bobba'an ta'uun tajaajilli oduu kun ifa godha. Masirii fi Soomaaliyaan hagayya bara 2024tti tumsa waraanaa wajjin mallatteessuun waliin dhaabbachuuf kan walii galan yoo ta'u, kanaanis Kaayiroon hirmaannaa isii bara 2025 hanga 2029tti akka qabdu walii galanii jiru.
Waraana Gaazaa dhaabsisuuf qaamoleen jaarsummaa jidduu deemaa ture garee humna waraana Hamas Gaazaa jiru qunnamaniis gaggeessaan garichaa karoora nagaa Tiraamp dhiyeessee akka hin fudhanne beeksise. Ajajaa humna waraanaa Hamas kan ta'e Iz Aldiin Al-Hadaad karoorri Tiraamp dhiyeesse Hamas dhabamsiisuudha jechuun karooricha dide. Itti fufuunis ajajaan humna waraana garichaa Hamas akka dhaabatti karooricha fudhattus feetu dhiiftus allole ittiin fufaa jechuun ejjennoo isaa beeksise. Karoorri nagaa Tiraamp dhiyeesse Hamas hidhannoo hiikkachuu qofa osoo hin taane gara fuulduraatti Gaazaa bulchuu keessaa qooda akka hin qabaanne ibsa. Qondaalonni Hamas Qatar jiran tokko tokko karoora Tiraamp irratti fooyya'insi muraasni yoo godhamee fudhachuuf qophii ta'uu himuudhaan hidhattoota garichaa Gaazaa keessa jiran irratti guutummaan dhiibbaa uumuun akka hin danda'amne akeekachiisan. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa cuunfaaleen gabaasaa har'aaf jennee walii qabanne kanan gaammaa ture. Gabaasaaleen adda addaa guyyaa guyyaan akka isin dhaqqabuuf fuula Facebook Oromoo Voice Media follow like share godhuun YouTube keenya subscribe godhaa. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinu nagayaan nuuf tura.